Hai akkam jirtu fayyaa keessanii nagaa keessanii nagaa kootii galata waaqayyo baga nagaa naaf taatanii har'aa waan isin barbaaddan waan isin jaalattan viidiyoo isiniif qabadhee dhufeen jira jechuudha. Innis maalidha? Baay'een keessan gara TikTokitiin gara YouTubetiin gaafii garaagaraa na gaafattanii waan rifeensatti dibatan waan fuulatti dibatan gaafii baay'ee waan ani viidiyoo irratti hojjedhu hundumarratti gaafii na gaafattanii jirtu. Waa tokko isinitti nu barbaada. Har'a wanti ani qabadhee dhufe qoricha maadeetiidhaaf ta'u jechuudha. Maadeetii akkasumas immoo bugurii finniisa nurratti ba'ee nurratti gugurraacha'u jechaadha. Maalidhaan akka ofirraa balleessuu qabnu. Waan tokko wanti ani isinitti nu barbaadu waan rifeensatti dibannus waan qodaa keenyatti dibannus haal tokko haal lama haal sadii fayyadamnee sana booddee jijjiirama yoo arguu baanne yoo dhiisne akkasitti miti dhiisuu qabna. Obsa qabaachuu qabna. Waan tokko fakkeenyaaf namni maadeetii qabda yookiin immoo namni rifeensi keessan akkasiin guddatu barbaaddan waa tokko waggaa fayyadamuu jalqabdanii battalumatti obsi keessan dhumeetoo guyyaa 3-2 fayyadamtanii yoo dhiistanii suni jijjiirama fiduu hin danda'u. Fakkeenyaaf mana yaalaa yeroo deemtan dhukkuba tokko dhukkubsattanii qorsatu isinii kennamu. Qorsi isinii kennamu qorsa guyyaa 30 qorsa guyyaa 15 akkasumatti akka dhukkuba keessaniitti ilaalameeti. Namni ji'a 6 qorsa fudhatu jira. Kanaafuu obsa qabaachuu qabna jechaadha waan hundumarratti. Maaliif jijjiirama hundumti keenya anillee ofii mataa kiyyarraan ka'eetu jijjiirama nan barbaada. Yeroo gabaabatti jijjiirama arguun barbaada. Garuu keessattuu waa'ee rifeensaa akkasumas amma waan an dubbachaa jiru waa'ee maadaatii fuula keenya irratti ba'u wantoota gugurraacha waan akkasii ofirraa balleessuudhaaf obsa guddaa qabaachuu qabna. Guyyaa tokkotti guyyaa lamatti jijjiirama gonkumaa arguu hin dandeenye. Baay'een keessan rifeensi kiyyan guddatu ani osumaan baay'een keessan osumaan waanuma feetti dibadhe ana baay'een keessan immoo ana mixmixa duwwaatu naaf ana barbarree duwwaatu naaf wanni nan itti dibadhe wanti nan yaalin hin jiru naan jettanii no maybe ati be sirriitti seeraan dibachaa yookiin waan dibachuu qabdu dibachaa hin jirtu. Fakkeenyaaf namni tokko killee yoo dibata yookiin immoo puuphaa hin beektu. Isa yoo dibatan alarjikii isaa kan qaban jirani qodaan isaanii goggoguu danda'a. Isinii galee miti qodaan isaanii goggoguu danda'a. Kanaafuu jijjiiruu qaban. Fakkeenyaaf ogaa killee dibatanii yookiin hanqaaquu dibatanii hanqaaquun ta'uu fi baate gara muuzii gara avukaadoo waan akkasii dibachuudha kan qabnu jijjiiruu qabna. Malee haluma tokkoon kala sana naaf hin ta'u jettaniitoo yoo dhiistan jijjiirama arguu hin dandeessanii isiniin jedha akkasi. Kanaafuu obsa guddaa qabaachuu qabda. Waan tokko yoo dibattan guyyaa 2, guyyaa 3, guyyaa 4 yaaltaniin dhiisina. Dhugaa isiniin jedha. Ani rifeensi kee duraan akkasiin ture. Baay'een keessan maybe viidiyoo kee duraan ilaaluu dandeessu. Gonkumaa akkasii miti. Rifeensi kee baay'inaan qabu dheerinas akkanatti hin qabu. Garuu wanta dibadhu yeroo hundumaan dibadha. Guyyaa 1 guyyaa 2 bicha miti kan laalee dhiisuu jechaadha. Kanaafuu obsa qabaadhaatii wanta dibachuu qabdan hunduu wanti dibattan fakkeenyaaf immoo amma fakkeenya tokko isinitti rifeensi kee akkasii guddatu barbaadda. Okay wanta nani dibadhaa isin jedhu kana osuma dibachaa jirtu hin dhaattu yoo taate yeroo hundumaa akkanatti hiiktee teessiste yoo taate kunis jijjiirama argachuu hin dandeessu. Yeroo filtan filaa caafin isaa dhiphaatiin jechuudha. Yookiin immoo akka malaagaatiin yeroo filtan hin ciccita. Rifeensi kee keessaa baay'ee keessaa baata deema. Kanaafuu filaa guddaadhaan filaa bal'aadhaan akka rifeensi kee keessaan bubuqqaanetti seeraan kan fayyadamuu qabdu jechuudha. Isa lammaffaa gara fuulatitti yeroo deebi'u akkanuma fuula keessanillee waan tokko yookaan waan sinirraa balleessuu barbaaddan finniisa isaa ta'uu maadeetii isaa ta'uu waan tokko jijjiiramu arguu yoo barbaadan obsaan yeroo hundumaa immoo itti fayyadamuu qabdan. Inni kan biraa maalidha? Dura qorsicha isinitti hima. Xuquraasmuudii zayitii xuquraasmuudii yookaan immoo xuquraasmuudii jedhama. Ani afaan Amaariffaatiin kan xuquraasmuudii jedhama afaan Oromooffaatiin maal akka ta'e hin beeku. Zayitii xuquraasmuudii
baay'een keessa warri musliima taatan beekuu dandeessan, baay'een keessa fayyadamuu dandeessan kuni gaariidha waan ta'eef jechaadha. Maybe quraana keessan irra jiraachuu danda'a. Egaa fayyinaaf waan akka qodaa irratti nu ba'eetu nu gugurraacha'u akkasumas immoo maal maqaan isaa maadeetii finniisa wanta garagaraatiif qoorsadha jechaadha. Ofii kiyyaa ani maadeetiin qabu yaaleetii miti garuu namni yaalee irraa fayya waan jiruuf jechaadha. Kanaafuu isa kana dibattanii haduu keessa deemuu hin qabdanii sirriitti ilaalaa. Dibattanii haduu keessa deemuu hin qabdanii yeroo dibattan fakkeenyaaf oliveera maal jedhama oliveeraan reet afaan amaariffaatiin reet jedhama, afaan oromooffaatiin hin beeku maal akka ta'e jechuudha. Oliveera beekuu dandeessu. Kanaafuu isa san jechuudha. Isa san fireeshii yoo qabaattan fireeshii isaa wajjiniin ishee kanarraa qannastanii mi'a biraatti naqxanii yeroo hundumaa fuula keessan dibattanii saamunaadhaan dhiqattu jechaadha. Garuu isa dibattanii aduu keessan deemina. Inni kan biraammoo bishaan warroonni maadeetii qabdan bishaan gonkumaan dhugdan taanaan hin aartu taanaan jijjiirama hin qabu isiniin jedha. Baay'een keessan waa tokko yaaltanii qorsi nuuf fayyisu qorsi kun nuuf fayyisuu hin danda'u jettanii warra dhiistaan jirtan. Maybe kanaa miti rakkoon keessan. Fakkeenyaaf buguriin jechuudha yookiin immoo finnisni kan namarratti ba'u waan xaafaacii ta'e yeroo nyaannudha miti. Akkasumas immoo fuulli keenya fuula zayita qabu yoo ta'e zayita yeroo isin jedhu akkasumaan fuulli keenya kan qodaan goggogaan jira, qodaan zayitii qabu jira. Fakkeenyaaf qodaan kiyya qodaa zayita qabu yeroo hundumaa finnisni na rakkisaanaan. Garuu erga ganarratti ba'ee booddee yeroo gurraacha'u waan gurraacha kana waan tokko nan ofirraa balleessa jechuudha. Akkuma nama isinitti argisiisaa jiru kana. Isin galee miti akkanarra turuun barbaadu waan ta'eef jechaadha. Amma ba'ee too ofiisaatii fayyutti garuu inuma dhiistan achumatti. Okay, waan kun akkasin irratti hin baaneef maalidha kan nu gochuu qabna? Bishaan seeraan dhuguu qabna. Keessattuu wanta akka keekii, aayiskiriimii, wantoota sukkaara qaban hundumarraa hir'isuu baay'eellee kan jaalannu yoo taane hir'isuu qabna isiniin jedha. Inni kan biraa akkuma kana isiniin jedhe oliveeraa wajjiniin walitti maktanii yeroo dibattan baay'ee gaariidha jechuudha. Akkasii isiniin jedha. Baay'een keessan akkuma nama irra deddeebi'ee isinitti baay'een keessan kun nama fayyisuu nan jettanii koomentii irratti na barreessuu dandeessaa. Please dura ilaalaa sirriitti wanta nama isiniin jedhaa jiru kana hojiirra oolchaa. Dibadhaa sana booddee saamunaadhaan dhiqadhaa. Dibattanii aduu keessan deebinaa. Dibattanii too bishaan dhuguun dhiisinaa. Fakkeenyaaf kana dibattee gonkumaa bishaan hin dhugdu taanaan maadeetiin kee gonkumaa sirraa baduu hin danda'u, jijjiirama fiduu hin danda'u. Kana dibachuu duwwaa miti. Mana yaalatitti yeroo deemtanitti qorsii maadeetii hin jiru bara. Hin jiru. Isiniif kennuu hin danda'an. Kanaafuu please mana keessan keessatti immoo akkasumas immoo wanti adda addaa kan sinaarsu yoo ta'e waanuma tokko duwwaa yaadinaa dhugaa isiniin jedhaan addunyaa kanarra waa hedduutu jira. Namni tokko jireenya keessan keessatti sinaarsa yoo ta'e yookiin abbaa manaa keessan haa ta'u yookiin maatii keessan haa ta'u nama sanirraa fagaachuudhaaf yaalaa dhugaa isiniin jedhaan. Gonkumaa haaruu qabdan. Barri gabaabaadha. Yeroo nuti addunyaa kanarra jiraannu gabaabaa waan ta'eef haaruu qabna. Kanaafuu aarirraa fagaadhaa. Bishaan dhuguun dhiisinaa. Hirriba gahaa rafuun dhiisinaa keessattuu warri rifeensi keessan na jalaa bubuqqaanaan jettan baay'een keessan yeroo hundumaa koomentii irratti isiniifan deebisa. Isinillee deebistanii na gaafattu. Kana durallee viidiyoo hojjedheen jira. Kanaafuu hirriba gahaa rafaa. Bishaan sirriitti dhugaa. Akkasumas immoo maal isiniin jedha shaampuudhaan rifeensa keessan irra deddeebisanii dhiqatinaa yeroo baay'ee irra deddeebi'ee isinitti himeen jira jechaadha. Wanta yaaltan hundumaa obsaan ilaalaa. Guyyaa tokko guyyaa lama dibattanii hin dhiisnaa. Ji'a 6 ol sitti fudhachuu danda'a. Callisi dibadhu dhiqadhu. Hoza oliveera yookiin immoo reet warreen qabaanne jechuudha. Qofaasaa yeroo hundumaa dibadhaa aduu keessan deemnaa dhiqadhaa. Kana isiniin jechuu barbaada. Akka jaalattan abdiin qabaa galatoomaa. Warri haaraa taatan viidiyoo ko subscribe godhuudhaaf viidiyoo nani gadhiisuu ilaaluu hin dandeessu.
nagaan naaf tura sinan jaalladha baay'ee tokko jechaadha. Baay'ee baay'ee.